Akkamoltan anama oduu har'aaf qabnu keessa walitti bu'iinsa holloota Keeniyaa kan Turkaanaa keessatti uumameen booda erga namoonni 10 ol ajjeefamanii as horsiisee bulaan 10,000tti hedaman qe'ee isaanii gadhiisanii kadaasanachiin jiru jechuudha deemuu isaanii bulchaan naannoo beeksisee jira. Reuters fi Associated Press akka gabaasanitti hanga wixataatti lammiiwwan Keeniyaa qurxummii qaban achi buuteen isaanii dhabame 20 ol ta'aniiru. Naannoo Amaaraa keessaa kanneen hidhaa turan abbootiin murtii 13 gadhiisamuu waldaan abboota murtii naannichaa beeksiseera. Waldichi hidhamuu abboota murtii kanaatti ilaalchisuudhaan kana dura yaaddoo qabaachuusaa ibsee jira. Tokkummaa mootummootaa keessatti United States daandii Raashaan Ukraine irratti murtoo qabdu deeggaruusaa Kremlin kibxata darbe ejjennoo United States faarsuudhaan beeksisee jira. Galmee seenaa keessaa immoo guraandhala 25 bara 1964 Mohammed Ali yeroo jalqabaaf Miami Beach keessatti yeroo jalqabaaf shaampiyoonaa dorgommii bunyaa yookaan booksii geggeeffameen yeroo sana umuriin isaa 22 yoo ta'u kan umuriin waggaa 34 liistaniin injifachuudhaan addunyaa ajaa'ibsiisee jira. Dhandhamni oduu har'aaf qabnu kanuma sagantaa keenya idilee keessatti bal'inaan itti deebina. An Tuujubee Horaati.